Galatooma asham alamanni isaa namni xinnaa guddaa jaarsaaf jaartii kun Riittaa Shoodha televezyiina Faanaatiin keessummaan har'a Riittaa Shoo irratti isiniif affeere artistii akkasumas ogeessa siyaasaa fi ogeessa miidiyaati Taajuddiin Kadir jedhama. Finfinnee kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftoo aanaa 11ffaatti itti gaafatamaa kominikeeshiniiti. Akkasumas miidiyaa mooniteeringii kanarratti biyya alaatii hanga biyya keessatti muuxannoo guddaa qabudha. Hirmaannaan dargaggootaa Finfinnee keessatti cimaa akka ta'u dargaggoota qabsoo fi ogummaa isaanii yeroo isaanii aarsaa godhan keessaa isa tokko sooshaal miidiyaa irratti illee influenshaal yookaan namoota dhiibbaa uumuu danda'anidha. Dhugaa fuulduratti dhaabachuudhaan hin beekama. Taajuddiin Kadir akka hooggansaatitti akka barataa siyaasaatitti dargaggoota keenyaaf waa hedduu Finfinnee kana wajjin wal qabatee muuxannoo nuu qooda. Falaasamni inni qabullee bareedaa waan ta'eef isiniif affeeree jira. Taaju baga nagaan naa dhufte. Naa dhufe jennee baga nagaan dhuftanii. Mee sirriitti daawwattoota kiyyoo wajjin wal bare. Taajuddiin Kadir naan jedhani. Ogeessa kominikeeshinii yookiin ammoo hojjetaa miidiyaati. Ammaaf ammoo caasaa hooggansa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftoo aanaa 11tti hoogganaa waajjira kominikeeshinii aanichaati. Ayyee Taajuddiin. Bohaartiidhuma waan ta'eef maqaaleen hin jijjiiramne tokko hin jiru. Fakkeenyaaf naawon kan jedhamu kun maqaa kan jedhamu kun al tokko jijjiiruun ulfaata. Tokkotu beeksisa wayii gaafa dubbisu beeksisa Amaariffarraa gara Oromiyaatti kun barbaachisaa waan ta'eef kiliinika olaanaa Abshaala Giyoorgis jedhe. Araadaa Giyoorgisii sani. Ammas osoo keessaa kana jijjiirii jedhamne Nifaas Silk bilbila bubbee kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftoo jedhama. Kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftoo aanaa 11tti. Waan ajaa'iba. Achirratti kominikeeshiniidhaan hooggansarra jirta. Egaa Taajuddiin namoonni hedduu keessumattuu dargaggoonni sooshaal miidiyaa irratti influensii gochuudhaan waan sitti fakkaate waan dhugaa ta'e zaa osoo hin eeggatin haala osoo hin eeggatin dhugaa fuuldura dhaabachuudhaan hin dubbatta nama si hubachuu danda'uuf. Sooshaal miidiyaa irratti influensii nama godhan keessaa tokko hooggansaanis Finfinnee keessatti dargaggoota keenya bifa gaariidhaan jiran keessaa tokkodha. Akkasumas gaheen Oromoo Finfinnee keessatti maal ta'uu qaba kan jedhu kallattii namoota sooshaal miidiyaa irrattis miidiyaawwan biyyattii irratti illee qeeqoo kan immoo yaada kennaa jiran hooggansaan illee akka dargaggoo tokkootitti namoota Finfinnee keessatti dhiibbaa uuman keessaa isa tokko. Nifaas Silk Laaftoo hoogganaa kominikeeshinii taatellee wanta bareedaa irra jirta. Hojiiwwan ati hojjettee fi gara fuulduraatti akka dargaggoo tokkootitti kallattiin Finfinnee keessatti ta'uu qabu akka kominikeeshiniitti akka ogeessa kominikeeshinii tokkootitti waan babbareedaa naa dabarsa jedhee waan yaadeffasii affeere turtii bareedaa waliin ni taasifna jedhee yaada. Mee gaaffiin kiyya inni jalqabaa kan ta'u Taajuddiin amata dheeraa wal beekna. Daawwattoonni kiyya tarii kan beekan hin beeku tokko weellisaa turte sirboota istiidiyoo seentee fa'aa kan bahanii kan hin gadhiifne harka irratti kan qabdu hin jira. Dubatti deebitee akka yaadattuu fi sammuu dammoo weellisummaa kana akka dhiisuu taate gara gaazexeessummaatittis dhufte sooshaal miidiyaa irratti namoonni hedduu peejii keetii irratti waa'ee miidiyaa kana wajjin wal qabate waan isaan argan hin jira jedhee yaada. Ergasiis hooggansaan immoo dhufte. Qalbiin kee garamtu jirti? Waan hundaafuu anaaf ka'umsi aartiidha. Aartiin naaf okolee waa hundaati. Okolee waa hundaa jechuun dur hayyoon abboonni teenna hawwaliin teenna gogaa suphanii gogaan ammoo bal'aa waan baay'ee qabatu. Soogiddas, sukkaaras, dammas, dhadhaas, foonis keessa keeyyatantu jira. Foon gogee jechuudha. Jaajanii gogee keessa waa keeyyatanii jechuudha. Kanaaf sukkaaras, soogiddas, dammas, dhadhaas qaba. Kanaaf immoo anaaf aartiin okolee waa hundaati waan ta'eef aartii keessa gaazexeessummaan jira. Aartii keessa ammoo hooggansi jira. Aartii keessa ammoo weellisuun, aartii keessa ammoo gammachuu fi gaddi jira waan ta'eef boorri anaaf aartiidha jedhee yaada. Gama hundaanuu aartii keessaa hin bahu jechuu barbaadeeti.
akkaataa garaatti itti seentillee fi itti baatillee gabaabsitee osoo naa kaafte. Namni kamuu kaayyoo malee hin jiraatu. Kaayyoo dheeraaf kaayyoo gabaabaatu jira. Kaayyoo dheeraa fageessii akka yaadu kan na godhe ka'umsi koo abbaa kooti. Abbaan koo nama kabajamaa fi jaalatamaa yeroo takkaaf fuula isaanii irraa jibba namaatiif bakka hin qabnedha. Jaalaaf malee kabajaaf malee. Kanaaf ammoo maaf nama jaalattu abbama nama karratti dhufanii osoo xuriin irra jiru osoo wanni hin taane irra jiru ofitti qabanii dhungatanii ofitti qabanii yeroo wajjin deeman arga. Abbaa maaf kana gootanii jedheen gaafadha. Yaa abbaa ilma kee. Icciitii isaa guyyaa tokko sitti manaan jedhan. Icciitiin isaa maalidha jedhee gaafadhe dhaga'inaan jedhan. Yaa wanni gaafasitti maalidha? Maaf nama karaa irra deemu xurii irra jiru akkaatti inni jiru ulaagaa isaa eegganne nama utuu waliin jirtan maaf ofii qabdanii akkas gootan jennaani nama jaaladhu. Bu'aa isaa immoo jaalala keessaa baradhu argadhatuuf bu'aa jaalala qabu naan jedhan. Nama kabaji. Bu'aa kabajni qabu ammoo kabaja keessaa argadhatu fi keetii anadha sittiin immoo daandii ati deemuu qabduudha naan jedhan. Kanaaf ammoo kabajni fi jaalalli ani ittiin abbaa kootirraa fudhachuu qabuun maalidha? Biyyaanis dabalamee namaanis dabalamee otoo nama tokko waliin dhabin otoo nama tokkotti waliin bu'in kabaja isaa maaliin ibsuu qaba waan jedhu aartiidhaan kabaja jaalala biyyaas ta'e walumaa itti fufsiisuufis ta'e kanaaf ammoo aartiin naaf ka'umsa ta'e jechuudha. Inni aartii akka aartiitti galu naaf ka'umsa ta'e jechuudha. Gosa barnootaa hedduu akka baratte politikaal saayinsii fayyaa kan wajjinis wal qabate wantoota hedduu akka baratte muuxannoo biyya alaas biyya keessaas akka qabdu nan beeka. Gosa barnootaa garaagaraa barachuun waan sadarkaa amma irra jirtu kanarratti si fayyadee jira? Akka carraa barnoota dipaartimentii hedduu dhuunfaadhaan baradhe waan ta'eef dipaartimentii hedduudha kan walitti baradhe ekoonoomiksiidhaan baradhe seera biizinesii yookiin seera diinagdee irratti politikaal saayinsii baradhe. Inni ammoo jireenya uumamaa kanaa fi uumamaaf uumamni akkamitti walii galuu danda'a nama bira darbe haala ittiin baruu dandeettuudha. Nama taatee jiraachuuf maaltu maal barbaachisa? Addunyaan kun maal keessatti addunyaa baramuu maaliin fidda waan jiruuf ammoo uumamee siif ta'a. Isa bira darbee ammoo cultural medicine irrattis barnoota fudhee kanaaf haalli barnootaa kana fakkaata. Barachaatu maal hojjedhaa ture? Waan bareedaadha. Ani yuunivarsiitii wayii keessatti idda isaa tuquun barbaachisaa ta'uu dhiisu mala nama digirii 11 qabu nan beeka. Parsanaalii yeroo yuunivarsiitii barataa turetti. Itti siqee maaliif gosuma tokko speeshaalaayiziin gootu gaafa hin je'uuni addunyaan gosa saabjektii tokkoon yookaan immoo kallattii tokkoon beekumsa tokkoon gaggeessuun ni ulfaata. Dipaartimentiin hunduu maal akka jedhu baruu waan barbaaduuf hunda isaa akkas halkanii guyyaa amata hedduu keessatti baradhinaan jedhe. Kana hayyoonni dubbachuu danda'u hayyoota afoo dhaabbadhee sadarkaa dubbachuus gahuu baadhu wanni faayidaa hin qabne takka hin jiru hamaanis hammeenyi isaa irraa bartaa waan ta'eef gaariidha. Waan ajaa'ibaadha. Gara gaazexeessummaatti akkamitti dhufte? Afrikaa akkas miidiyaa. Gamtaa miidiyaalee Afrikaa. Akkuma dura siin jedhe kaayyoo dheeraa qabaa siin jedheera. Kaayyoo dheeraa sana ani akkuma uumama kiyyaatti waan xiqqoon jaalladhu. Uumama kootirra jechuudha. Waan xiqqoon jaalladhu siin jedhu hin tuffadhaa miti. Guyyaa takkas waan naa kennamtees qadarratti amana waan ta'eef amantaan koo musliima waan qadarratti amanuuf taateewwan kamiyyuu hin raajeffadhu. Garuu waan barbaadu guddisee baay'ee barbaada. Ana qofaaf osoo hin taane isa ummataaf gahu, isa namaaf gahu, isa hargalfii qabu waan barbaaduu fi dhaabbata miidiyaa tokko hundeessee ture. Dhaabbati miidiyaa gaafa hundeessu haalli keessa ture ulfaataa. Rakkoon garaagaraa nuqunnamaa ture. Siyaasni qixa miti. Dhugaa barbaacha yeroo deemtu maaf gamana gorri kun gamana gorsiin jedha. Haalli biyyi keenya keessa turtes yeroo waan rakkisaa ta'eef gamaaf gaman dhiistee dhugaa jirtu gaafa laaluuf itti deemtu qaamni dhugaa jiru hin barbaanne si jibba waan ta'eef rakkoowwan ulfaattuun isaan sababii sanaan nurra gahaa tureera. Kana ammoo biruma lufnee gamtaa dhaabbilee miidiyaalee Afrikaa wajjin hariiroo uumannee hojiiwwan tokko tokko ilaalaa turre. Ogummaan miidiyaa kun maalidha? Dhaloonni miidiyaa akkamitti ilaala? Miidiyaan nuti mataan isaatu maalidha waan jiru kana
hedduusaa akka qorachaa turee fi ilaalaa ture. Sooshaal miidiyaa irrattis ta'e miidiyaadhuma akka waliigalaatti dargaggeessi kun akkamitti itti fayyadamaa jira? Maaliif itti fayyadamaa jira? Wantoonni gaggaarii fi wantoonni gaggaarii hin taane maal taajjabdaa moonitar gochuu kan irratti illee bifa ho'aa ta'een bifa bareedaa ta'een Finfinnee keessatti hojjechaa jirta waan ta'eef akkaataa dhumti isaan itti uumaman jarri gaafa uuman maaliif uuman? Namni keenya qixa isaa hubatee itti fayyadamaa jira kan jedhu kan. Sooshaal miidiyaa yookiin miidiyaa hawaasaa nuuf galteedha. Galteedha. Miidiyaa jechuun gurgurtaa yookiin ammoo waan qabdu san ittiin ibsitu jechuudha. Namni gaafa miidiyaa qaalawa takka qofaan ilaaluu eegalee qaalawa takka ittiin ilaalu san namni hin qabaanne jiraachuun baay'een isaa ulfaata hin beekama. Qaalawni sun maalidha? Foddaa qofaan turedha miidiyaani. Amma garuu miidiyaan hawaasaa gaafa dhufe galtee waan ta'eef galtee kanarratti ammoo hayyoonni dursanii hayyoota faan ammoo barataanis deemee hojjetaanis deemee qotee bulaanis faana ka'e jechuudha. Limitii yookiin ammoo murtiin qabu waan ta'eef daangeffama waan hin qabneef jechuudha. Garuu galteen inni nuu kenne hammeenyas inni xiqqoon jira. Gaarummaan isaa ammoo jira irra baay'een isaa. Dhaloota guddina biyyaa hordofaniif dhaloota guddina keessatti shoora isaanii baachuu barbaadanii fi miidiyaan galteedha. Isa kana immoo akkamitti fayyadamaa jirraan gaafiidha. Waan tokko dameen teeknooloojii balleessaa hojjetaa balleessaa midhaasaa irraa barataa deemta. Gaafa hojjetaa deemtu sana soofteerii tokko miidhaa, soofteerii tokko guddisaa, soofteerii tokkotti fayyadamaa, soofteerii tokko ammoo miidhamaa deemta. Kanaaf ammoo galtee sana erga fudhannee itti hojjechaa jirra. Erga itti hojjetaa jiraatee miidhaan inni fidu maalidha? Akkamitti miidhaa kanarra dhaabachuu dandeenya? Miidhaan hojjetamaa sun iyyuu maalinni? Ofiis miidiyaa hawaasaa akkuma galtee sin jedhe bareeda. Dhaloota qaroomsuu keessatti dhaloonni akka dubbisu akka yaada isaa dimokiraatiidhaan ibsachuu danda'uuf miidiyaan hawaasaa galtee gaariidha. Afaan addunyaatu waan ta'eef jechuudha. Garuu namoonni tokko tokko galtee kana fudhatanii teeknooloojiin akka dingataa itti ta'ee meeshaa teeknooloojii tokko waan qabateef kaameraa bareeda tokko waan qabateef moobaayilii bareeda tokko waan qabateef kaasuu waan danda'eef barreessuu waan danda'eef iimeelii waan qabuuf yeroon poosti godhee galtee san ammoo dhaloonni galteetti akka galteetti fayyadamee biyya jijjiiruuf kaayyoo isaa galma ittiin geeffachuuf deemaa jiru. Jalaa fashaleessaa dhufa jechuudha. Tokko guddina biyyaa keessatti gufuu ta'a wanni inni poosti godhee wanni qilleensa oolchee yookiin ammoo walii bu'iinsaaf sababa ta'a. Yookiin immoo faayidaa miidiyaa ammoo akka hin barbaachifne dhaloota keessatti gurraachessaa jechuudha. Isarraa hafuudhaaf amma maal goona yoo danda'ame dhaloonni. Tarii sooshaal miidiyaa kanarratti abbaan barbaade waan barbaade dubbachuu isaa ilaala malee miiraan ka'ee waa dubbachuu isaa ilaala malee waan dubbatu sun akkaawuntiin sun eenyummaa isaa akka ibsu. Wanni keessaa wanti hubachuu qabnu as keessatti miidiyaa jechuun si'i fuulli miidiyaa barruu keetii riittaashawun eenyu ibsa dhaabbaticha ibsa akkuma dhaabbaticha ibsu sana. Sooshaal miidiyaan banamus dhaabbicha ibsa jechuudha. Dhaabbicha ibsa. Iimeelichi isaa sun maqaan isaa achirra jiru kun eenyu ibaluun kun waan jedhu namicha tokko beekuu barbaadde background sooshaal miidiyaa isaa beekuu laaluu dandeetta. Dandeettii isaa maali? Obsi isaa maali? Ga'umsi isaa maali? Dubbachuun isaa, tuufachuun isaa. Thank you very much. Tarii namni miidiyaa gaafa jedhamu foddaa televezyiinii kana wajjin wal qabsiisnee gaafa ta'u wantoota miidhaa fi bu'aan isaanii madaalamantu miidiyaa irratti dhiyaata. Innis seerri jira waan ta'eef sooshaal miidiyaa gaafa jedhamu namni akka barbaadetti waan barbaade dubbachuun isaa tarii seerri hin jiru jechuudha. Waan silaa televezyiina irratti arguu hin dandeenye dubbachuu hin dandeenye jedhee yaadu sooshaal miidiyaa irratti akka barbaade nama arrabsuu biyya akka hin taane gochuu amantii namaa tuquu kun seerri biyya teenya kanarratti amma biyya tokko tokko sooftiweeriiwwan sooshaal miidiyaan akka biyya keenyatti hin hojjenne jedhanii daangeessanii jiru. Keenya kun hundasaa banee jira waan ta'eef guddina keenya wajjin xiqqoo ishiin ulfaatu maaliif daangaan ittiin godhamudha. Kanarrattuu akka ogeessa miidiyaa tokkootitti akka dargaggoo tokkootitti maal laalte? Kana gaafiidhuma waliinii ta'uu danda'a. Tokko biyya tokko keessatti gaafa waan tokko
diriirsitu hawaasa bal'aa san kan madaale hunda ofida jettee hin dhaqqabamu. Fedhiin namaa akkuma fuula namaa garaagaraa waan ta'eef jechuudha. Kaayyoon namaas garaagaraa waan ta'eef. Adeemsi kaayyoo kee ittiin galma geeffattus garaagaraa waan ta'eef garaagarummaa qaba waan ta'eef. Kanaaf taateewwan miidiyaa irratti ta'amu kana wal qabatee qeequmsa miidiyaa irratti nuqunnamu kana wal qabatee guddina biyya keenyaa irratti rakkoo inni fidu wal qabatee maaliif seerri hin jiraanne waan jiruuf seerri kan paarlaamaa murteessee jira. Namni tokko ebalu jedhee lafaa kaasee arrabsuu hin danda'u. Arrabsinaan seera mataa isaa qaba jechuudha. Dhageenya yeroo dheeraadhaaf. Abbaan taayitaa biroodkaastingii biyyaalessaa ministirii miidiyaa akkaataa itti to'achuu qabu seera isaa mataa ofii qaba. Garuu balbala nama tokko aankoo ka'anii yookiin dhadhaabanii ati maaf kana goote jechuun hin ulfaata. Isa ta'eef ammoo yakka irra raawwatameef yookiin ammoo miidhaan namni tokko irra dalageef miidhaa kanaan raawwateera jedhee qaama qabatee dhufeef ragaa isaa murteesseef seerri laa. Kana jechuun wanta badii sooshaal miidiyaadhaan uummata irratti biyya irratti nama dhuunfaa irratti taasifamu manaa manatti akkuma itti deemanii hordofuun ni ulfaata. Garuu seerri hin jiraadha. Seera kana immoo raawwachiisuudhaaf hawaasni tumsa gochuu qaba. Hawaasni tumsa gochuu qaba isa jalqabaa jechuudha. Kan biraa ammoo isa qaamolee miidiyaa fayyadamnuuf anuma walittu qabee galmee gurraacha barreessuu irraa galmee dukkana irraa gara ifaatti nu baasu haa barreessinu. Dhaloota keenyaaf ammoo dukkana keessa hoo jiraanne dukkana keessa teennee ifa labsutu nurra jiraata malee dukkanuma sana barreessuun gaarii miti. Sababni isaa ammoo dukkanni hin bari'a waan ta'eef barreeffamni ati barreessite immoo hin badu dukkanuma keessa jiraatta yeroo hundaa waan ta'eef galmee gurraacha dhaloota irra kaa'uu osoo baanne galmee adii dhaloota fuulduratti oofu osoo barreessine uummata bira geessine irra caalaa gaariidha. Beekaa keenya kunuunfataa jabaa keenya immoo jabeeffataa isa wallaale gorfataa gahumsa isaatii irratti osoo waliin gammanne waan jedhu dhaamsa gamanumaan yoo yaachuun barbaade. Thank you very much. Tariigaa kominikeeshinii kana hoogganaa jirta Finfinnee keessatti Nifaas Silk. Kominikeeshinii gaafa jedhamu kominikeeshinii mootummaa jedha waan ta'eef caaseeffamni isaa afaan mootummaa qofa waan hawaasaa dubbachuu irratti xiqqoo hanqinni hin jira waan jedhamu hin jira. Kana jechuun namoonni tokko akka hiikanitti waanuma gaggaarii mootummaan dalagu malee kaan hanqinoota mootummaan raawwatu hojjettoonni raawwatan hin saaxilu waan jedhamu hin jira. Dhiyootti immoo Piraayim Ministeerri waan isaan dubbatanii gaazexeessitoonni wantoota akkasii kana duukaa bu'anii akka uummataaf saaxilan kallattiin addaa ta'e akka kennamu kaasanii jiru. Kanarratti maal jettaati? Sirna duraan beeku gurraan dhageenyee walumaan didaa turre waan ta'eef. Sirna kanatti hoggansatti dhufte waan ta'eef sin ilaallatu. Sirni ammaa ammoo finna ofii uumatte. Uummanni keenya finna ofii uumate akka itti qajeelfatuuf akka itti guddifatu abbatuu madaalata. Kanaaf ammoo erga dhufee sirnichi rakkoo mataa keenyaatii fi rakkoo namoota dubbachuu hin dandeenye irratti hojjechaa jira. Inni hoo maalirratti? Kominikeeshiniin afaan mootummaati. Inni jedhamu olola ulfaataa agartee keessi isaa duwwaa. Olola ulfaataa keessi isaa duwwaa hoomacha qabatamuu hin dandeenye akka ta'e nama mirkaneeffachiisa. Sababni isaa hoo maali? Kominikeeshinii jechuun miidiyaadha. Miidiyaan to'annoo miidiyaa irratti hojjeta. Kanaaf ammoo miidiyaadhuma seera isaatiin bulu cabsuudhaaf yookiin ammoo kaayyoo isaanii qofa yoo hordofne uummata keessaa baasuudhaaf wantoota dubbatameef yookiin olola itti hojjetame malee miidiyaan riqicha waliigaltee fi waliin ta'iinsas hawaasaa fi mootummaa gidduu jiru ibsuudha. Isaaf ammoo ragaan qabnu jira. Ragaan qabnaan hanga hooggansa ta'e dhufee hojiiwwan hojjetamaa ture wal qabatee abbaa dhimma jechuun hawaasa miti. Hooggansi tokko mootummaa jechuun taa'ee sa'aatii hojii sa'aatii isaa kennee bibbiirootti argamee hawaasa sirna sana osoo hin dabsin osoo hin cabsin hawaasa kan gaggeessudha. Sirnicha mootummaan. Ergasii immoo kan dhufu ammoo hawaasa waan ta'eef tajaajila hawaasichaa to'annoota isaatiin osoo hooggansi tokko hin beekin qorata. Isa qorate immoo maal godha? Isa akkasitti qabatee hawaasni maal jedha gaafii maal qaba? Maalirratti gaafii kana gaafate? Sababii kamiin gaafiin dhiyaate?
deebii isa dhabee seektara kamirraa. Seektoroonni walitti waliigalli isaa mootummaadha waan ta'eef kan mootummaa jalatti waamamu waan ta'eef kanaafuu rakkoo hawaasichaa jalqaba dakaa buutanii gaafatanii gadi bu'amee akka taanaan riqicha taatanii jirtu. Qoratamee rakkoon sun ammoo qaama hiikuu dadhabeef qaama hiikuu hin dandeenyeef dhiyaataaf. Isa ammoo ta'amee qaboo yaa'ii qabatamee hooggansa jalatti kan deebii isaa kan kennatudha yookiin ammoo sirreesseera jedhee deebiin kennee abbaan dhimmaa sunii fi wal bata'ee yeroo hojjetamu jechuudha. Kominikeeshinii mootummaa waan jedhameef qofa waanuma mootummaa qofa faarsoo osoo hin ta'in rakkoo hawaasaas gaarummaas wanta hundaa qixuma tajaajila jechuudha. Kuni waan qabatamaan lafa jiru jechuudha. Thank you very much. Gara iddoo hojii keetitti gaafa dhufnu hooggansatti erga dhufte booda hirmaannaan dargaggootaa gama hundaan Finfinnee keessatti maal fakkaata kan Oromoo jechuudha. Oromoon osuma danda'u sirnoota darbe keessatti carricha argatu waanuma Oromoo ta'e qofaaf. Amma wanti jiru maal fakkaata? Namni alaalumatti dhiyeeffaa jira waan ta'eef jijjiiramni immoo qabatamaadhaan argaa jirra siis namoota hedduus argaa jirra waan ta'eef maal fakkaata? Ummatichi akkamitti hubatee isin cinaa hiriiruu qaba? Hirmaannaan isaa maal ta'uu qaba? Finfinnee waa'ee qabdi. Finfinnee namoonni keenya abjootan Finfinnee isa kaleessaati. Finfinneen irraa immoo Finfinnee hadhaati. Maqaan walitti gareessa Oromoo moggaafatee tolfatee baafateef Finfinnee haa jennu malee osoo maqaan biraa kan kennamuuf jiraate maqaa Finfinnee Harawaa kenninaaf ture akka kootte jechuudha. Finfinneen kaleessaa irra collee keessi qollee ture. Kaleessa Oromoo waamti. Oromoo waamtee immoo Oromoo nyaatti ture. Finfinneen irraa immoo cal'isee, gahoomsee, dubbisee, beekee beeksisee, hojjetee hojjisiisaa jira jechuudha. Kun immoo kan ta'een salphaatti miti. Ani jireenya kee keessatti gaafuma jalqaba waa'ee Finfinnee kana kaasu yaa dhiiroo yaa qabsoon aragalfii qabaachuu qaba. Akka ilma Oromoo tokkotti qabsoofte, akka ilma Oromoo tokkotti gaafatte, akka ilma Oromoo tokkotti deebii argachuu qabda. Deebiin kee maali? Exactly. Isa barbaaduun barbaachisaadha. Deebiin si waan isin deebineef immoo cadhiftee qabsoo kee itti fuftamoo kallattii gaafii kee ittiin deebii argatu barbaadda waan jedhuuf yeroo baay'ee gaggaafachaa ture. Kanaaf immoo furmaanni maaliidha? Ani baadiyyaa taa'ee kiiloomeetira 200, kiiloomeetira 100, kiiloomeetira 5 fagaadhee Finfinneedhaaf fayyadee dhakaa darbachuu irra Finfinneetti galii dhakaa bu'uura ta'uu koo wayyaan jedheen. Fakkeenyi guddaan isaa gaafa Finfinneetti galtee lafee wareegamtoota Finfinneef baanii achitti dhumatanii sana yaadattee daba dhiistee haqaan carraa argattetti jetta waan ta'eef. Yoo carraa ittiin hojjettullee dhabde isa hojjetaa irraa bartee isa dabaa jiru gorsitee qe'ee kan keetirratti ammoo dabaa fi najisa yookiin ammoo waan hadhaa jigu irraa dhiibdee kaasta. Yoo dandeettee kaaste situu abbooma. Yoo dadhabdee jala kufte ammoo achi siidaa taata. Kanuma. Kanatti gara fuulduraatitti akka ogeessa miidiyaa tokkootitti waan Finfinnee kana wajjin wal qabatee sabaaf sablammii wajjin wal qabatee Oromoon akkaataa biyyatti bulchuu danda'u tokkummaa ijaarsuma biyyattii keessatti waan Oromoon qabu maal akka fakkaatu ni ilaalta waan ta'eef kana hubachiisuu fi Oromoon illee hubatee waa'ee Finfinnee kana akka durii sana osoo hin ta'in seenaan akka jijjiirame beeksisuu keessatti gama miidiyaadhaan wanti hojjetaa jirtanii jira. Caalmaatti hojjechuudhaaf beeksisuudhaaf maaltu yaadama? Kanarratti ammoo hooggansa yeroo ammaa Finfinnee gaggeessaa jiru walumaan caasaa tokko ta'anis adda dureen gaggeessaa jiranii fi waliin jiru kana galatoomaa jechuun ni barbaada. Kan hoo jedhu immoo fedhii nama tokkoo ibsuuf miti jaalala nama tokkoo ibsuuf akka hin taane keessi koo amanamaadha. Taateen ta'amaa jiruu fi gochi godhamaa jiru waan amansiiseef Finfinnee keessatti hirmaannaa Oromoo haqaa fi seeraan dhufe kakaleessa balballi itti cufamaa ture adda balballi banaa hireen banaa. Dhuftu anatu keessummeessa. Dhuftu akka kee rakkoo kan kee beekuuftu rakkoo kee itti mattee dhaga'utu si keessummeessa.
Kanaaf ammoo balbalti banaadha waan taateef lammaffaa waa sadii hin banamteet tokko siyaasaan banamteet lammaffaa diinagdeen banamteet sadaffaa ammoo walitti qabamiinsa hawaasaatiin banamtee jirti. Isa si beekuutu achi jira. Isa dhugaa kee arguutu achi jira. Isa dhugaadhaan sabaa fi sablammii qixa tokkoon laalee gaggeessuudhaaf dhaabbateetu achi jira. Tokkoffaan siyaasaan siin jedhee siyaasa qulqulluutu jira. Siyaasa qulqulluu san keessatti hirmaannaa qaba dandeettii qabaatnaan logummaa tokko malee dandeettii keetiin hawaasa sin beekne sana gaggeessuu hin dandeetta. Dhugaa rabbii hawaasa hin beekne keessummeessuu hin dandeetta. Kuni qabatama lafa jiru waan ta'eef teekinooloojiidhaan hoogganamta waan ta'eef. Lammaffaa immoo diinagdee keetiin sochootee propozaala kee dhiyeeffattee isaan dhadhaa'uun qabaanne propozaala kee qabutti gurgurattee wajjin taatee Finfinnee keessa hamma barattuuf jireenya kee jiraachuu hin dandeetta. Gaafa immoo bubbulaa deemte jireenya kee keessaan saaqxee abbummaadhaan bakka sanatti dhaloota kee hara galfachiisuu dandeetta jechuudha. Awwanni akka kutaa dhuunfaa taasise Finfinnee dhufee osoo mallaqa qabu osoo harka qabu qooqa buleera guyyaa lama bakka buluu laalee afaan Amaariffaan beeku waan ta'eef jechuudha. Gaafa san anaa qooqa bulee raasaa jiru san warri daandiirra bulan dhufanii birrii 2,000 kiisii qaba yeroo sana 2,000 kiisii na fudhatanii Dabra ani jedhe. Abbaan koo rakkatee osoo magaalaa kanatti qophatee jiraate ana dhageessummaa magaalaa kanaan ta'u. Ani akkas gaafa san rakkachaa ture namni kiyya baadiyyaa irraa bahee afaan Oromoo dubbatee daandii nama kalee san akeeku dadhabisan ana daandii takeeka. Yoo qabadheen bakka sana geessan yoo qabaadhe kafalee fi nyaachisan rakkoo waan argisan dhibba keessaa harka 25 hin arguudha Finfinnee keessatti ilmi Oromoo. Kanaafuu Finfinnee hojjechuu nama danda'uuf sabaaf sablammii wajjin jiraachuu warra danda'uuf akka durii san Oromoon Oromummaa isaatiin Finfinnee keessatti shoora ba'uu qabu hin dhiibamuudhaan. Hin dhiibamuudha. Jira waan ta'eef faaktii lafa jiru waan ta'eef. Thank you very much. Gara fuulduraatitti hoo gaaffii kiyya isa dhumaati. Fayyadama miidiyaa kana wajjin wal qabatee dargaggoon keenya maal hubachuu qaba? Maal gochuu qaba? Dhaloonni keenya yeroo ammaa hawwii fi fedhiin dandeettiin isaa kiyya kana jedheellee miidiyaa fayyadamuu illee baatu garuu osoo miidiyaa hin fayyadamne oolaan jiru. Isuma fayyadamaa jirru kan osoo qalbiitti kennee garuu daqiiqaa qabnu sanatti waan gaarii ta'etti waan gaarii ta'e waan isi utubu waan dhaloota utubu waan ati keessatti bara dhufu laaltee itti of gammaddu keessi kee itti gammadu itti irratti hojjennu jechuun barbaada. Waan hojjennu teekinooloojii hidhachuu haa barannu. Teekinooloojii karaa kufaatiitiin qofa osoo hin taane karaa ittiin moo'ichaas ittiin haa fayyadamnudha. Lammaffaa immoo dura daandiin kaleessa turee fi daandiin irraa garaagarummaa roobaa fi caamaa fakkaata. Garaagarummaa roobaa fi caamaa osoo jedhu rooba keessas kan jiraatu sima. Ati namummaa keessa irraa dhiqama. Xuriitu irraa dhiqama malee. Caamallee aduun sitti baatu aduun sun namummaa keessa irraan kaasu. Namoota hedduun argaa. Yeroon ala dhaabbatanii akka barbaadan dubbatanii fi yeroo dhufan ammoo nama garaagaraa ta'anii argaa. Isaan sun waa lama rakkatan. Kalee arrabni gaafa lolaa dubbatanii gaafa araaraateef nama qaanfachiise. Mammaa akka tokko jira beektaa jaratu nama sadiitu beellee jedhan. Beellee karaa irra soo deemu baaqelaatti dhufaniiti heddumaan buqqisanii nyaatan. Lammaffaa ammoo qola bichaarraa buqqisanii nyaatan. Sadaffaa immoo qola illee buqqisanii fireellee ijoo isaallee gatanii ija isii bichaa nyaatan. Hayi jedhe namichi laalee taajjabtichi. Jedhe jette baaqelaanii jedheen. Akka duraas miti akka boodaattis miti akka gidduutti na nyaadhaa jette baaqelaanii jette. Akka duraattis hiddaan biyya wajjin nyaatan illee miti. Akka boodaatti waan nyaatamu hunda gattanii xiqqoo san firii san qofa firii isii san qofa nyaatanii illee miti. Akka gidduutti qola bichaarraa baasanii waan nyaatamuu qabu nyaatan sanatti na nyaadhaa jette baaqelaanii jedhe. Ilmi namaa kana kaayyeffachuu qaba. Gaafa hammeenya keessattus gochi ati jettu hinti'a waan ta'eef seenaa dhummee nyaatu jedhee haceeni waan gochuu qabnu to'annoo keenya jalatti akka jiraatu qaba. Gaafa carraan biraa dhufes ammoo wanni adda keessa jirru kanaan daawamne hammeenyi biraa yookiin ammoo taateewwan biraa to'annoo keenyaan ala ta'ee boru nu qaanfachiisu hojjechuu irra ofaattiif nuun
dhaamsa kooti wanta ajaa'ibaati. Waan ajaa'ibaati. Ergaa dhumarratti ati dabarsitu maalli kan jedhu kana kaafneetii bal'inaan inni miidiyaa kun yeroodhaa yerootti abdeet yookaan immoo waan hubannoo qabsiisuun kun barbaachisaa waan ta'eef deebinee akka wal arginu abdii guddaan qaba. Afaan tokko taane yaada tokkoon haragalfii tokko qabaachuu dandeenya waan ta'eef bakka jirtanitti dhaloonni koo kan kaabaa kan kibbaa kan dhiyaa kan barii kan biyya keessaaf ala jirtanis waa sadeen kunuunfachuu qaba. Ilma namaa beekuu jaalachuu amanuu irratti haa galma geessinu jedhaan dhaamsa kootii jechuu barbaada galatoom. Ayyee Taajuddiin Kadir guddaa galatoomsiin jira. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtiin kennaa kana fakkaata. Torban keessummaa kabiraa taphoota babbareedoo kanneen birootiin walitti deebina. Faayisaa Addunyaa gama daarektingiitiin sagaleef kaameraa Nimoona Riitaa qopheessaaf dhiyeessaa Riitaa Taaddalaa ispoonsarri uffata kiyya magaalaa Adaamaa gamoo Ooliyaar jalatti kan argamu Abbuukii Pirootokool guddaan galateeffadhaani. Haga torbanii olaanaa bulaa.